السلام عليكم. أكمل جابا يا غسيل جيت طول خيا كمجمو جالتهم واي زين مالك أجزاء إذا تنك أتن مالك أصلا كتته فدي سيتين نت إسني بنتي فدي سيتين مجان اتصال إسني بنتي يوخان مو فدو مسنونو إسني بنو ديستي مالك مفروض تجلته أفانك أته كوبا كان فان شفته أستخدام زين فلي duraan maxxansine san tahuu dhabee san hambisuu dadhabee wata takka malee ammas falli gabaabaatu dhufe fala gabaabaa bilbiluma kallattiidhaan itti bilbiltee akkana jettaanii eegasiif ni haaseessita bilbila itti dhohitee haaseessita haasisiteen boodatti waan isaan tuqisiin jantuudha mallattoo isaan tuqisiin jan takki lakkoofsa takka tuqisiin janis takkuma tuqita qaddamaata isaa wajjin waan inni fayyadu san wajjin jechuudha. Kanaafuu maaliif maalumaanni lakkoofsa inni tuqisiin jeessan walitti hidhaadha waan ta'eef sagal tuqu jedhu sagal duwwaa tuqu jettus duwwaa sitti himanii sana boodaan koo tuqxeetti koo dhaabbatee xiib je'ee bu'aa akkuma nama bilbiluu ni beektan namoonni suudii keessa jirtanii waa'ee shirkaatti itti bilbilanii dhimma itti ba'uudhaan ni beektanii itti bilbiltanii siilaa kaasanii maalin siif tahaa siif dalaga maal feetaa siin jees gaafata waan akkana itti himta eega itti himteen booda raqama iqaamaa taniin zeen tun ittiin bitamte takki lakkoofsa iqaamaa kan ittiin bitatte san fidii akkasitti heenaa siin jan yoo san hin qabaanne saaduu meetaa si saadan isaanuu ani hin qabu yoo ta'e kaasa si saadan janiiti kanaaf kana godhii siin janiifi hin beeku yoo ta'e illee si saadanii laakiin ammoo sitti man akkas godhii firraa cufi siin jaa jechuudha. Kanaaf falli kun dhufe fala kanatti fayyadaman isin jaa kallattumaan afaan buutan asumaan maal gootan seetan 959 gootan yookaan 959 itti bilbiltuu jechuudha. Odoo haasawuuti bilbilli siif bu'a hogga siif bu'e itti himta jechuudha. Rakkoo ta'e itti himta rakkoo sana qaqqaba iqaamaa siimii san hin bitatte yookaan shari'aa sana hin bitatte fiti siin jedhanii yoo qabaanne saadanii siif cufanii akkasitti itti fayyadaman isin hin jaa kana caalaa isin beeku waluma yaadachiisuu fi akkasii obboleen kee galatoomaa hedduu takka galatoomaa itti fayyadaman isin hin jaa. haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessanii itti fayyadamaa waan isin fayyadu akkuma beekamu zeeniin bakka hundattuu maallaqa kutachuu hin dhiifne kanaaf qaxxii kanaan isaanumatti kallattiin bilbiltee ummatuma waajjira yookaan maktaba isaanii zeenii keessa taa'u kana kallattumaan bilbilli isaanii 959 kajoo kana ilaala akeekadhaa 959 kajoo kanatti bilbiltanii akkasitti dhimma keessan baatanii cufuu feenanis akkasitti cuftanii jechuudha. Hedduu galatoomaa waan dhageeffattaniif akkasitti itti fayyadamaa waan takka tabeenu waliif himnaa isinis itti fayyadamtoota ta'uu qabdanii nuus tabeenu finneeti akka isin itti fayyadamtan isinii goona hedduu galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa jennu.